Ashama kam jirtu daawwattoota televezyiinii OBS bakka kamiinuu teessanii daawwataa kan jirtan kun televezyiinii OBS. Televezyiinii OBS qophii keenya har'aatiin gargaaraa Piroofeesaraa kan ta'e akkuma kana immoo barreessaa fi barsiisaa digirii lammaffaa kan ta'e Miiratu Shaanqoo qabannee dhiyaanneerra. Miiratu Shaanqoo geggeessummaa maal akka ta'e irratti kitaabota garaagaraas barreesseera. Akkuma kana immoo muuxannoof muudannoo qabu nuuf hiruun bakka kanatti argameera. Kanaaf hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin tura. Bagana gaannuuf ta'e Bagana gaannuuf. Bagana gaannuuf. Akkam. Kam. Jireenya akkam. Geggeessummaa geggeeffamuu wayyattee yaadda. Lachuun cima. Lachuu gahee mataa isaa qaba. Geggeessaa gaarii osoo hin ta'in dura geggeeffamaa gaarii ta'utu dursa. Namni jalqaba geggeeffamaa gaarii ta'e geggeessaa gaarii ta'uu hin danda'an yaadna hundumtuu. Namni hundumtuu geggeessaadha. Isa jalqabaa. Eenyu geggeessa? Isa jalqabaa self leadershipidha. Ofirraa geggeessa. Ofirraa jalqabaa jechuudha. Geggeessummaan ofirraa hin jalqabne dafin itti dhaabatus hin beekamu. Kanaaf ofirraa jalqaba waan ta'eef self leadershipiin dursa. Team leadershipiitti dhufuu dandeessa kan gareetti. Gara organization'itti dhufuu dandeessa. Gara immoo biyyaatti gara addunyaatti dhufuu dandeessa jechuudha. Geggeessummaa gaafa jennu namoonni guddisanii yaadu. Geggeessummaan kun dhuguma akkuma guddatee yaadamu kana yaaddessaadha. Yaadda'us qabu. Kan akka geggeessummaa firii gaafatu waan hin jirreef. Firii gaafata malee dubbachuu miti. Geggeessummaan self marketii miti. Self marketii jechuun ofii keenya geggeessaadhaan akkas yeroo isatti jettu osoo hin taane hojiin kee kan itti dubbatudha. Hojiin kee hin dubbatu yoo taane hin cimaa jechuudha. Yoo garuu hojiin kee xiqqaattu illee dubbata ta'e salphaa ta'uu danda'a jechuudha. Kan akka geggeessummaa cimaanis hin jiru, kan akka geggeessummaa salphaanis hin jiru. Maal jechuudha? Kan inni baay'ee cimu akkuma kubbaa miillaati. Kubbaa miillaa deeggartoota qofa fudhattee dirree galta yoo ta'e taphattoota hin godhattu yoo ta'e hin jiran yoo ta'e deeggartoonni bu'aa hin qaban. Keessumaa immoo akka liidarshiippii biyyaa tokkoon geggeessummaa biyyaatti gaafa dhufnu uummata geggeessitu deeggartoota gochuu hin qabdu. Uummata taphataa gochuu qabda. Uummanni taphataan ta'u yoo ta'e akkuma kubbaa miillaati. Maal jechuudha kubbaa miillaa warri Arsenaaliin deeggaranii gaafa Arsenaal goolii galchu qofa deeggaru. Gaafa inni goolii hin galchine bishaanitti darbatu cabi achitti galchuutu sirra ture jedhanii taphataa arrabsu. Maal waan ta'aniif deeggaraadha. Gaafatu goolii galchitu qofa si deeggaru. Gaafatu hin galchine? Nuuf aari'amu manaajarri kun jedhu taphataan sun adeemu jedhu borumtaa isaa hiriira ba'u yeroo tokko tokko. Yoo garuu uummaticha taphataa goote taphii vaaluu akkamii akka qabuuf gatii akkamii akka si kaffalchiisu hin beeka jechuudha. Kanaaf biyyoonni baay'een kan isaan kufanii fi uummata deeggaraa godhu. Uummanni deeggaraa osoo hin taane taphataa yoo ta'edha kan biyyi tokko mootu jedhanii yaada. Kanaaf geggeessummaan hin cimasi. Geggeessummaan hin salphatas. Yoo uummata taphataa goote geggeessummaan salphaa ta'uu danda'a. Uummata taphata. Yoo garuu uummata deeggaraa goote harkuma duwwaa akkasii rukutu goote baay'ee cimaa jedheen yaada. Kallattii kamiin yoo ofirratti hojjete namni tokko gara daandii kanaatti dhufuu danda'a. Biyya keenya keessatti akka rakkootti kan ilaalu barnoota naamusaa jedhamee civics and ethical education jedhamee kutaa 5 ka'ee kennama. Maal ta'a geggeessummaan kutaa gadaanaa ka'e yoo kenname rakkoo hin qabu jechuudha. Maaliif namni tokko kan geggeessummaa baruu qabu sadarkaa maasters yookaan sadarkaa digirii qofatti ta'uu hin qabu jedhanii yaadan. Sadarkaa gadaanaati ka'ee namni utuu barate geggeessummaan kanaaf iyyuu haaraa nutti ta'e. Biyya addunyaa biraatti haaraa miti nutti haaraadha konseptiin isaa yaada isaa jechuudha. Meesittan hima seenaa addunyaa wajjin wal qabsiisee Adolf Hitler yeroo Jarmaniin bulchaa turetti bara waraana addunyaa lammaffaa bara 1933 ka'ee amma bara 1945tti yeroo Jarmaniin bulchaa ture olaantummaa Jarman addunyaa irratti mul'isuudhaaf jedhee Jarman Ingilizii wajjin waliin jaallattu Jarman Ingilizii caalti jedhee barsiisuudhaaf kariikulamii barnootaa biyyatti jijjiire. Maaliif ijoolleen xinnummaa kaanii olaantummaa Jarman akka barataniif Ingilizii ol akka ta'an kariikulamii biyyatti bocee maal godhee loltuun Jarmanii tokko loltuu Ingilizii 5 yoo ajjeese herregisaanii jechuudha. Loltuun Jarmanii 5 immoo loltuu Ingilizii meeqa ajjeesa? Liidarshiippiin ammas argite yoo ta'e olaantummaa Jarman agarsiisaa jira. Loltuun Jarmanii tokko loltuu Ingilizii 5 ajjeese. Loltuun Jarmanii 5 immoo loltuu Ingilizii meeqa ajjeesa? Gaafa jedhan 25 ajjeesa inni baratu. Olaantummaa Jarman xinnummaa kaanii barataa dhufanii jechuudha ijoolleen isaanii.
Kanaaf akka kootti namni tokko utuu leadershipii irraa umurii gadaanaati ka'ee barataa dhufe waa'ee biyya jaallachuu waa'ee dimokiraasii gadaanaa ka'ee umurii gadaanaati ka'ee barataa dhufe gaafa iddoo qabatu tokkoon immoo gaafa biyya bulchuu ganda bulchuu aanaa bulchuutti dhufu ittiin cimu. Amma isaan hooggantootaaf iyyuu haaraadha leadershipichi. Hooggantootaaf iyyuu haaraadha. Maal akka ta'e iyyuu baay'een isaanii beekan iddoo matu kennamnaan taa'uuf malee jechuudha. Kanaaftuu godaa jalqabe gaariidha jedheen yaada. Sadarkaa daa'imummaarraa gaggeessummaan ka'uun murteessaadha. Dirqama garuu maatii biratti hawaasa naannoo sanaa biratti miira akkasii keessa uumuun hin danda'amu. Akkamittiin immoo irratti uumuu danda'u itti yaadame? Gaggeessummaan dirqama mana barumsaa galanii barachuu qabu hin jedhu maatii keessaa eegaluu ni danda'a. Kamitti sirna gadaa keessatti amma kana mana barnootaa galanii baratu miti. Tokko irraa baraa jechuudha. Garuu gaggeessummaan akkas maatiirraa traditionaalii barannu kun isuma durii sana nutti fiduu danda'a. Saayinsii isaa beekuunis dirqama jedheen yaada. Garuu maatiin gaggeessummaa keessatti gahee olaanaa qabu. Theodore Roosevelt kan jedhamu pirezidentii Ameerikaa 26ffaan umurii waggaa 12 ka'ee dhukkuba garaagaraatiin rakkata ture. Dhukkuba asmii fa'ii rakkata ture. Nama ta'a jedhamee yaadamne ture. Abbaan isaa guyyaa tokko ka'ii jedheen. Addunyaatu si eegaa nama ta'utu si eegaa qaamni isaa baay'ee qalloodha. Sii fi rabbi yookaan waaqayyo sammuu guddaa sii kennee qaama si dhoowwatee jedheen. Kanaaf ka'i ati nama cimaa addunyaa kana ta'uu dandeessa waan ta'eef lafa kutaatti jiimii hojjetan gamoo lammaffaarraa qaba abbaan isaa. Ka'itii hojjedhu mucaan duriin dhukkuba ture waggaa 5 walitti aansaa sana hojjete kuma jedhame Harvard University galee hin barate pirezidentii Ameerikaa 26ffaa ta'e. Wanti maatiin nama keessatti uumanii kufaatii nama tokkoofis ga'umsa nama tokkoofis baay'ee murteessaadha. Kanaaf gaggeessummaan maatii keessatti shaakalamuu danda'a. Garuu moor saayinsiin isaa immoo sana caalaa faayidaa qabeessaa fi akkatti baatee booldi taatu si gochuu danda'a jedhee nama. Dhalataan tokko gaafa hawaasa naannoo tokko keessa dhalatu waan jaallatu qaba akka hawaasa naannoo sanaatti jiraata waan ta'eef. Daa'imummaatti immoo waan ani jaalladhu qaban ture. Mee maal jaallatta turte? Ani ta'uu kana nawwu duris har'as boris barsiisaadhuma ta'uudha. Barsiisaa ta'uu barbaadda. Barsiisaadhuma ta'uu nawa. Ati mul'ata keessan irra deemteetta jechuudha. Amma namoonni tokko fakkeenyaaf ijoolleen gaafa kubbaa isa moofaadhaan maranii taphatan sana. Gaafa taphatanii gaafa kubbaa sana ijoolleen deemanii taphatan maatiin kan malee irraa dhawu. Ijoolleen kan malee tapha sana danda'an jiru. Akkoo kana immoo ijoolleen kan malee daakaa fa'aa danda'an jiru. Daakaa gaafa daakan maatiin irraa dhawu. Kanaan wal qabsee kuma ijoolleen kan malee fiigicha fa'aa fiigan jiru. Fiiginni onnee keessi citee duutaadhe namni kallattii garaagaraatiin yeroo inni ijoolleen isaa sun hin miidhama jedhee wantoota garaagaraa irraa hambisuun jiraata. Akkuma carraa ta'e ati milkoofteetta waanuma durii yaaddee irraa dhufu jechuudha. Garuu fiiguun seena birriidhas jireenyas biyyallee ofirra darbanii biyyaafillee. Even daakanii ispoortiin gosa ispoortii waan ta'eef jechuudha. Kanaaf maatiin humti guddisi maatii akkam ta'uu qaba kana caalaa amma maatii saayinsii qabaachuun gaarii akkuma jettee saayinsii qabaachuun gaariidha. Garuu achuma sadarkaa sanatti maatii bifa isaa itti saayinsiidhaan guddisuu danda'an. Waan akkasii yaadamuun hin danda'u. Akkam goone itti yaaduu dandeenya. Kanaaf hawaasa keenyaa fi erga akkamii dabarsuu qabda akka dhuunfaa keetiitti jettee yaadda. Galatoom amma yaada lamatu jira. Tokko warri magaalaa jirru yerootti ijoollee keenya yeroo kenninuuf mitam. Kennamaaf hin jiru ijoolleedhaaf yeroon. Warri baadiyyaa jirrus immoo karaa biraadhaan ijoollee keenyarraa waan isaan ta'uu waan irraa dhoowwina. Naannoo sana nama tokkotu barsiisaa ta'e yoo ta'e naannoon sun guutummaan barsiisaa ta'eewu. Amma fakkeenyaaf biyya keenya keessatti of ta'uun dhoowwaadha. Nama ta'uudha malee. Nama biraa ta'eewu ati akka buleessa kee hin taatu akka abbaa kee hin taatu akka eessuma kee hin taatu jedhu malee gaafa namni si gorsullee maal abbeen kee akkoo nama cimaan akka abbaa kee hin taatu. Of ta'uun dhoowwaadha. Garuu inni sirriin ati eenyu maal dandeessaa maal ta'uu qabdaa jedhee namni si gaafate san akkatti taatu barbaadu hin jiru. Sanaaf numtuu baay'ee miidhamneerra jechuudha. Amma gara magaalaatti dhufte wanta akka qoosaa wayii tokko jira. Namichi tokko konkolaachisaadha. Ijoollee isaatiif olii gadi kaata. Hojii tuuriiti konkolaachisaadha. Erga ijoolleen isaa raftee gala ganamatu ijoolleen isaa raftu baha. Erga ijoolleen raftee gala ganama immoo ijoolleen raftu baha. Isa booddee al tokko immoo cilee yookaan kasalasa jedhan kan fiffidee dhufa mana.
Ijoolleen akka baate iyyuu hin beektu isa jechuudha. Na guyyaa tokko haadha isaaniitiin akka jedhan namichichi illee cilee kasala nuu fiduun bade torban kana meerre. Amma kana abbaa isaanii hin beekani warri magaalaas yoo dhufne jechuudha. Kanaaf daandii barbaadee guddisuu irratti rakkoon jira. Baay'een barbaachisaadha. Rakkoomti jiru yoo sana jechuudha. Amma nuyi al tokko tokko barnootas gaafa jedhamu kana biyyi keenya rakkoo Ingiliffaa waan qabduufi ijoolleen keenya Ingiliffa nuu barannaan hunduma beetteenna nun. Language is a means of communication. Karaa ittiin waa ibsattuudha malee beekumsa miti. Amaariffa beekuun beekumsa miti. Dandeettii si keessa jiru karaa Amaariffaa ibsatta malee. Ingiliffa beekuun beekumsa miti. Dandeettii keessa kee jiru karaa sana ibsatta malee. Nu amma fakkeenyaaf rakkoon keenya gaa rakkoodhuma afaanii akka biyya keenyaatti waan jiruuf nuyi water jennee sana waamnu kana bishaan kana ijoolleen keenya mana barnootaa dhaqanii water jedhanii waaman mucaan koo cimaadha namni. Cimaadhaan baree'u. Kana irratti namni tokko mucaa isaa mana barumsaa akkasii galcha. Mana birri guddaa kaffalamu Ingiliffi baratamu gaafa galchu. There is no double standard jedhama. Waan ofii keenya ta'uu hin dandeenye ijoollee keenyatti himuu hin dandeenyu. Waan ofii ta'uu dandeenyu ijoolleetti himuu dandeenya. Geggeessummaan keessumaa leading by example jedhama. Role modelii. Ta'uu hin dandeessu taanaan namatti himin. Wanta ofii keetti ta'uu hin dandeenye uummatatti hin oofin. Uummanni akka ta'u hin barbaadin ofii keetti ta'uu hin dandeessu taanaan. Gatii ofii keetti kaffaluu hin dandeenye uummanni akka kaffalu hin godhin. Namichichi akkuma abbaa kootii Ingiliffaan neeppaadha inni mucaa isaa achi galfatu kun waan tokko hin jiru ijoolleen isaa Ingiliffa baratanii fixan waggaa 2-3 booddee ijoollee isaa wajjin walii galuu dadhabe ijoolleen gaafa dhufan daadda hawarii'u jedhanii Ingiliffaan rakkisan jaarsiin jiru achi galagala ijoollee isaarraa mana baqachuutti ka'e inna halkan fa'aa mana dhugaatii tura haadha warraatii bilbilee sa'aatii 3 booddee ijoollee warri maraatuun sun rafteetti laata nan galaaya. Mana isaa baqate. Waan ofii ta'uu hin dandeenye ijoollee itti himuu hin dandeenyu. Leadershipiin egaa inni jalqaba maatiirraa jalqaba yoo ta'e we have to be example. Fakkeenyummaadhaan ijoollee keenya geggeessuun leadershipii guddaadha jechuudha. Maatiirraa barra. Obaamaan tokko baay'ee kan akka cimusa godhe haati isaa cimtuu turte. Yeroo dhuma fudhattee gara biyya Eeshiyaa dhaqxee abbaa manaa ishee isa jalqabaa isa gara Afrikaatti deebi'e wajjin gaafa walitti harmeen Obaamaa abbaan biddeenii isaallee arrabsee ture. Obaamaa waanuma qabu karaarra dhaabatee saantima qabu kana nama kadhattuudha kenna. Na abbaan biddeenii isaa sun maal jedheeni kenni waan qabdu dhumarratti garootus kadhattu wajjin tarree dhaabattee kadhattaa ta'een. Innaa inni garuu noo jedhee harmeen isaa waan baay'ee cimtuu taateef mucaan kun gara kanatti dhufuu yaaleera. Maatiin barbaachisaadha ijoolleen akka leadershipii biyyaa guddatanitti jechuudha. Geggeessaa sirriin oomishamuun guddina biyya tokko keessatti ga'ee qabaata. Fakkeenyaaf amaloota geggeessaa keessaa amaloota hedduu qabu. Geggeessaa gaariin amaloota hedduu qaba. Kanneen keessaa tokko yeroo baay'ee geggeessaa gaariin bu'aa irratti xiyyeeffata wanti jedhamu jira. Akka kana immoo kastamerii yookiis immoo namoota isaa wajjin hojjetan irrattis xiyyeeffata. Namoota wajjin hojjetan irratti xiyyeeffata wanti jedhamutu jira. Amma geggeessaan bu'aa irratti xiyyeeffata gaafa jennu akkamittiin namaa waliin madaalchisee bu'aa kana namaaf fakkeenyaaf bu'aan hin argama taanaan nama yoo hojjeesse karaa dabaa yoo fudhate geggeessaa jedhama namni sun bu'aan argamsiise taanaan mee waan akkasii wal qabatee maal jettaati? Yeroo baay'ee namoonni hooggansa geggeessummaa jedhu gara kun hooggansa jechuun manaajimenteedha. Geggeessummaan liidarshiippiidha. Manaajimentiin jennu suni taask orientedii action orientedii ta'uu danda'a. Gaafa isin jedhu bu'aa irratti xiyyeeffachuu danda'a. Geggeessummaan garuu people orientedidha. Nama irratti. Namni kamillee nama guddaa ta'e hin dhalatu. Nama guddaa ta'uuf dhalata malee. Namni nama guddaa ta'e dhalatu hin jiru. Nama guddaa ta'uuf dhalata malee. Biyya tokko keessatti biyyi tokko hin guddatte kan jedhamu yoo dhalootaaf yaaddeedha. Yoo dhaloota irratti hojjetteedha. Yoo nama irratti hojjetteedha. Nama irratti hin hojjettu yoo ta'e garuu guddataan jirtu biyyattiin badaa jirti waan ta'eef. Kanaafan akka kootti bu'aa qofa irratti hundaa'uun kan jedhamu bu'aan geggeessaa nama oomishuudha. Nama gochuudha. Namni akka miila namaan dhaabatu gochuudha. Nama akka of danda'u gochuudha. Credibility jedhu. Leadership keessatti credibility'n iddoo guddaa qaba. Gati qabeessummaa. Amma nama tokko qabeenya guddaa qaba addunyaa kanarra. Waa'ee nama sana gaafa yaaddu garuu waa'ee qabeenyaa isaa miti kan sammuu keetti dhufu. Namni sun yoo nama lagadhee qaba ta'a. Tokko nama tokkoon dookteriidha garuu
amala gadhee qaba. Profeesariidha garuu waan hin taanedha. Yoo jette namni kun saayinsiidhaan guddate malee nama hin taane. Geggeessummaan nama gochuu irratti hojjeta. Inculcate the mind of the generation. Sammuu dhalootaa oomishuutu hojii guddaadha. Biyya jijjiiruu jechuun waan nama dhibu keessa aspaaltii jijjiiruun salphaadha. Gamoo ol ijaaruun salphaadha. Sammuu dhalootaa ijaaruudha hojii guddaan. Biyya Itoophiyaa keessatti amma kan baay'ee nu barbaachisu aspaaltii bareechuu qofa miti. Biyyoonni addunyaa baay'ee nama fakkeenyaaf biyyoonni addunyaa Jarmaniin fudhadhu, biyyoota Awurooppaa baay'ees fudhadhu, Ameerikaa faas fudhadhu jechuudha. Badaa amma yeroo kana warruma muraasa malee dhalooti badaa jira. Maaliif yoo jette isaan waggoota 40 kana keessatti waggoota 50 kana keessatti infraastiraakcharii irrattitu baay'ee fookasdi godhan xiyyeeffatan. Dhaloonni yeroo isaan achi deebi'an dhaloonni teekinooloojiidhaan haramee sokkeera. Dhaloonni lolaa teekinooloojiitiin haramee sokkeera jechuudha. Kanaaf amma biyyoota gurguddatan naannoo Kooriyaa fa'aa naannoo Jaappaan fa'itti ijoollee kompiitara dhosuutti ka'anii jiru ammas yan. Ijoolleen osoo lafaan bahin ayee gilaasii kana keewwatu iji isaanii illee hin argu. Kanaaf akka kootti geggeessummaa sirriin geggeessummaa dhaloota laga ceesisuu irratti hojjetudha jedheen yaada malee bu'aa biyyaa amma fakkeenyaaf aspaaltii ijaaruu tokkoon mana duwwaa ijaaruu kana jechuun gamoo jechuun dhagaarra keesseetu qalamatti dibde. Wanta haaraati uumte tokko hin jiru. Sammuu dhalootaa ijaaruudha. Mana kana guyyaa ijaartee ka'ee hin dullooma. Dhaloonni guyyaa dhalatee ka'ee garuu waa beekuutti guddata. Dhalootatti karaa banuu danda'uu qabda jedheen yaada malee bu'aadhuma argamu jettee fiiguun qabdu. Bu'aan geggeessaan barbaadu nama jijjiiruudha. Transforming the mind of generation. Sammuu dhalootaa kana jijjiiruu danda'udha. Geggeessaan sammuu dhalootaa hin jijjiirre geggeessaadha jedhamuu iyyuu hin danda'u. Barnootaan geggeessummaan argamuu danda'a jettee yaadda? Namni kamiyyuu geggeessaadha uumamaan. Maaliif of geggeessa waan ta'eef. Charismatic leadership yookaan gifted kan jedhamu tokko jira. Kan expectionally haala addaatiin sii kennamu jiraachuu danda'a. Warra akka Gaandii fa'aa kun kan qaban. Haala dukkanaa bara sanaa keessa dhaabbatanii uummata Hindii dukkana sana kan ceesisan. Mandeellaa fa'aa, Luuter fa'aa kanaan charismatic leader jechuu ni dandeenya. Geggeessitoota amala addaa qaban. Graced kan ta'e ayyaana addaa kan qaban jechuudha isaan. Garuu barnootaan immoo hin fooyya'u mooldidi taata. Kana jechuun maal jechuudha? Biyyuma keenya keessatti mandaruma dhalanne keessatti abbootiin tokko namoota mandaraa walitti qabanii bulchu. Dandeettii geggeessummaa qabu jechuudha. Utummoo saayinsiin itti dabalamee fi sana caalaa biyyaaf ta'u. Fakkeenyaaf dandeettii qabaachuun fi barnootaan of keessaa baasuun garagara. Saayinsii lamatu jira. Born of education kan jedhamu dhaloota jedhu warri tokko. Dhaloota qofa kan jedhamu great man theory fa'aa kan jedhamu tokko jira. Dhaloota qofaa jedhu. Warri kaan immoo barnootaa jedhu. Lachuu isaatiin sirriin. Fakkeenyaaf warqeen tokko iddoo kana awwaalamee jira. Dandeettii geggeessummaatu si keessa jiraa jennu. Qotameen bahu yoo ta'e bu'aa qaba. Qotamee kan inni ittiin bahu garuu barnootaan. Barnoonni dandeettii si keessaa sana beekumsa si keessaa sana baasee dhalootaaf addunyaadhaaf godhaa jedheen yaada. Kanaaf lachuu isaatti yoo amanne gaarii. Geggeessaa ta'uudhaaf umuriin siquu qabda waan jedhamu illee jira. Irra caalaa immoo dargaggeessonni biyya keenya kan biyya kana baatanii jiran isaa waan ta'eef ulaagaa kamiin akkamitti yoo of qopheessan dhufuu danda'u jettee yaadda beekta akka nama tokkootti. The future leader kan jedhamu jira. Saayinsiin akkasii jira. Geggeessitoonni amma aangoorra jiran gandaa ka'anii hamma federaalaatti aangoorra jiran nama bakka isaan bu'u gaafa bu'uuf ka'an miti kan isaan oomishuu qaban. Gaafuma aangootti dhufanii ka'anii oomishuu danda'uu qabu. Malee amma biyya keenya keessatti fudhadhu. Eenyutu iddoo qabata laata jedhameeti sodaan yeroo baay'ee. Because namni iddoo sanaaf ta'u jalqabuma iyyuu hin oomishamne. Akkuma tasaa tokkochii dhumeetu 10 keessaa tokko akka tasaa gaarii ta'eetu harka rukunnaaf isa. Warri kaan iddoo eksperimentiiti isaaniif. Iddoo itti shaakalamanii ilaalamanidha. Garuu godanumaa ka'ee namni utuutti guddataa dhufe Obaamaan fakkeenyaaf 2008 pirezidentii Ameerikaa ta'e filatame. Akka inni pirezidentii Ameerikaa ta'u garuu kan murtaa'e kan namoonni baay'een sammuu keessa keewwatan 2004tti. Haasaa daqiiqaa 15 TV biyya isaaniitiin gaafa haasa'u namichi kun geggeessaa Ameerikaa gara fuula duraa ta'a jedhanii uummanni murteessan. Amma Itoophiyaa keessaa abaluutu ta'a nama jettu qabdaa. Amma namarra jiru jira.
So ittaanee abaluu kanatti jettu tokko sammuu kee keessaa kan qabdu abaluun ta'a laata tokkoon immoo mala namaatiin tooftaa namaatiin dhaqanii achi taa'ama malee hamma ammaatti kan ture inni amma haala gaariidhaan nama ammarra jiru waan gaarii hojjetaa jira malee inni kanaan dura eksperimentii achumarra keessa hin taa'amoo hin ta'u jettee achumatti argiteetu yoo ta'uu dide hiriira baata malee kanaaf gaafuudhuma aangoo qabattutu eenyutu bakka na bu'a ati iddoo sana kan teesse akka Haile Sillaaseen ana rabbitu na kaa'e iddoo kanaa gadi hin bu'u aangoon rabbi biraa naa kenname waan ta'eef namni na tuqe waaqa tuqee kanaaf even erga waraannee Haile Sillaasee biyya keessaa kufeeyyuu Haile Sillaaseen teessoo sarara gabbuu dide maaliif namni dhaqee Haile Sillaasee qabee gabbuusuu sodaate maaliif yoo satti bu'an waaqatti buuna waan jedhaniif jechuudha. Kan dhumarratti jeneraalli Oromoo tokko dhaqee waaqayyoo akka elektiriikis yoo keessa darbee na qabe naa qabu jedhee qeechirraa gabbuuse jechuudha. Kanaafi nu gaafuma aangootti dhufnutu eenyutu bakka na bu'aa yaaduu qabna malee anamma oofeeni yoo dadhabe immoo tokkoon mucaa koottan kennaa tokkoon sanyii koo keessaa nama tokkottan dabarsee kennaadha inni Afrikaa keessa. Akka gaggeessummaatti jechuudha ija gaggeessummaatti yoo ilaalle namni hojii kootiin na ilaali jechuurra dursee qopheessuu qabaadha. Amma biyya keenya keessatti kan beekamu biyyoota biraatti abaluu akkas ta'a jennee tilmaamneerra. Abaluu iddoo akkasii ga'uu danda'a jedhee namoonni baay'een jechuudha. Abdii irratti gataniiru. Biyya keenya keessatti immoo obsaa hojii isaatiin ilaallaa jedhama. Ija gaggeessummaatiin wanti kun sirrii miti jechuudha. Namichicha nama sirrii hin kaa'uun yoo hojii isaatu beeksisa. Nama sirrii hin kaa'amoo hin kaa'u akka iddoo biraa namni tokko waggaa 8 bulcha pirezidentii seenaa pirezidentii Ameerikaa keessatti namni tokko waggaa 8 bulcha garuu nama tokkittiitu waggaa 12 bulche seenaa keessatti Roosevelt kan jedhamu yeroo waraana addunyaa lammaffaa waan tureef Ameerikaan akka itti filannootti galtuu dhabdee waggaa 12 bulchanni 32-45 tti bulche jechuudha 19 kan keenya immoo hammi namni tokko bulche waggaa 5 bulchee akka nama guyyaa 5 bulcheetti waan yaaduufi yoom akka inni bu'u iyyuu hin beekne. Wantichi murtaa'aa miti kaa. Yoo inni murtaa'aa ta'etu namnis qophaa'a bar. Inni achirra jiru yoo hamma sammuun isaa dhukkubee du'utti tokkoon bulcha waan ta'eef akkamitti qophoofta. Kanatti qophooftu iddoo sana taa'uuf osoo hin taane namicha iddoodhaa dhabamsiisuuf qophoofta. Sila soo gadi hin dhiisu waan ta'eef akkuma mucaa harma qabattee itti cicha gadi lakkisu waan ta'eef jechuudha. Biyyi keenya yeroowwan darban kanaa kaastee aniifati argine kaasne wanta tasgabbii agarree irra dheeyyaatu. Tarii anumaaf siinuu kan gurraachesse yaada isaa takka hin taane. Mootummaan kan irra ture kan jedhu kan biraa dhaloonni kan inni barbaadu immoo waan biraadha. Amma garuu uummataa fi mootummaanis yeroo isaa itti wal argataa jiran jiru. Irra caalaan uummata biyya keenyaa jechuudha. Dhibbaa dhibbatti jechuun rakkisaadha waan ta'eef baay'ee uummata keenya kan inni ilaalaa jiru jira. Kanaaf iyyuu liidarshiipii yookiis immoo gaggeessummaan amma jiru akkam jettee ilaalta? Inni ulfaata. Amma akka biyyaatti haasa'uun inni ulfaata yeroo kana. Maaliif yoo jette uummanni nama dhuunfaa jaallataa jira malee paartii jaallataa jira miti. Nama dhuunfaa jaallachuun paartii jaallachuun paartii biyya bulchu namni jaallataa jira jaallataa hin jiru you have to do research. Researchiin hojjetamuu qaba ammayyuu. Amma namni hooggantoota maqaa isaanii dha'uu dandeenya namoota muraasa Oromiyaarraas gubbaarraas. Isaaniin namni akka dhuunfaatti jaallata. Nama dhuunfaa jaallachuudhaan biyyi hin jijjiiramu. Yoo malee paartii sana guutummaatti jaallatte malee. Nama 2-3 duwwaa jaallatta yoo ta'e namni 2-3 naachuraal leeziidhaan du'uu danda'u. Namni 2-3 dhukkubuu danda'u. Soo eessarratti biyyi ammas. Harkaas fuudhamuu danda'a. Waama tokko hin beektu. Namni 2-3 duwwaa gaafa ta'u karaa tarkaa bada. Naficha adurree guddise. Adurree guddisee jibbe. Gaafa jibbu nan gata'ee bahe mana. Ganda tokkochi dabarsee gate. Adurreetti hin deebitee dhufte. Ammas ganda tokko fageesseechi dabarsee gate. Deebitee dhufte ammas adurreen. Seenaa biyya Chikaagootti ta'edha yoo. Ammas magaalaan baay'ee kompleksiidha waan ta'eef achi fageessee gate. Deebitee dhufte. Aaree guyyaa tokko ganamaan ka'ee adurreetti kana gatuun qaba biyyaa baasee sa'aatii baay'ee fudhatee zigzaagii hojjeteetu akka adurreetti hin beekteen deebinetti jechuudha karicha. Magaalaadhaa alatti gate. Gatee gaafa deebi'u isa harkaa karaan bade. Isuma harkaa gara mana isaatti deebi'uudhaaf karaan bade. Tokko tokko nama hin taaneen biyya keessaa gata jetteetuma naannoftu ofii keetii lafatti deebitu wal dhaalta nama 2-3 yoo taate.
Isa booddee warri manaa bilbilaniitu maana toon gallee adurratti ni galteetti. Adurratti hin galteetta toomeerree jedhaniin. So namichi fala dhabe. Fala dhabeeraa ta'e galuu wal'aaleera karaa kana eenyullee hin beeku. Kanaaf jedhe bilbilaan adurratti hojii wal na agarsiisaa karatti kana ishee qofatu beekaa. Innaa dhumarratti yoo nama lama sadii taate karaa baateen illee deebitee garatti manatti galtu wallaalta. Tokkoon imaammati kee akka jaallatamu godhi, sirni kee akka jaallatamu godhi. Biyyi si qofa nama personaalii gaafa jaallatan sirnan jaallatan taanaan biyyi gadeedha. Ameerikaanonni Obaamaan jaallatan. Obaamaa caalaa sirna diimokiraasii deeggaran sana jaallatu. Riippablikaaniinis Tiraampiin caalaa sirna sana jaallatu. Biyya sanatti aayidiin keellee paartii kee wajjin barreeffama waan ta'eef jechuudha. Dirqama waan ta'eef. Kanaaf maaloodha imaammanni biyya keenya keessaa jaallatamaa jira gaaffii kooti. Riisarchii hojjechuu nu gaafata. Qorannoo fageenyaa nu gaafata jechuudha. Namoonni dhuunfaan garuu jaallatamaa jiru. Nama dhuunfaa irratti hundaa'e garuu waa'ee biyyaa murteessuu ni ulfaata tokko tokko. Because tokkoon immoo namoonni imaammata sana keessa jiran transformidi ta'aniiru. Namoota jaakkeetti gosa lamaa keewwatanidha baay'een isaanii ammayyuu. Jaakkeetti double face isa jedhamu yoo barbaadani har'a adii keewwatu. Boor immoo akka isaan barreetti gurraacheffatu. Kana jechuun yoo barbaadan lafa bu'aa mataa isaaniitti argamu yoo barbaadan immoo gaafachi abbaan immoo waa'ee faayidaa uummataa haasa'u. Kun biyya hin jijjiiru. Biyya jijjiiruu hin danda'u. Biyya nan jijjiirettee naani sammuu biyyaatii fi ilaalcha biyyaa of keessaa qabaachuun dirqama jechuudha. Dubbachuun haasaa danda'u murteessaadha. Communication. Communicator ta'uu qaba jedha. Haasaa babbareedaa haasa'u hir'isa gaarii nama eegsisuu danda'a itti yaadamu. Yeroodhaaf fakkaachuu danda'a. Fakkeenya pirezidentii Ameerikaa Great Communicator kan jedhamu Ronald Reagan baay'ee jaallatama seenaa Ameerikaa keessatti Reagan. Great Communicator jedha. Barnootumti communicationiitu baratte fakkeenya guddaa kan inni fudhatu Ronald Reaganiin fudhata. Nama hospitaala keessa ciisee operaasyoonii ta'uudhaaf hospitaala ciisee dookterri isaa operaasyoonii gochuudhaaf naani ati paartii kootii jedhee gaafata. Achi ciisee amma kana Great Communicator jedhama. Namni garaansaa operaashiniidhaaf qophaa'aa jiru paartii ani deeggaruudhaa ta'uu baannaan na baqasuu hin dandeessu kofalchiisa dookteroota amma kanatti jechuudha. Naa maalansi jechuu barbaade communicationiin elementii tokko. Communicationii qofa yoo ta'a ta'e uummanni si dhiisee si gatee tokko. Uummata amma bulchitu uummata Itoophiyaa amma bulchitu uummata Itoophiyaa kana asuma yaaduma Itoophiyaa qofaan imaammata Itoophiyaa qofaan ilaalcha Itoophiyaa qofaan asitti bulcha jechuu hin dandeessu. Because uummanni kun gabaa addunyaa keessa oola. Uummata gabaa addunyaa keessa oolu yaada moofaadhaan bulchuu hin dandeessu. Yaada addunyaa qofaan bulchuu dandeessa. Uummata guyyaa tokkoof goomsuu dandeessa. Guyyaa lamaffaa garuu hin dandeessu. Kanaa mannaa amma al tokko biyya Afrikaa keessatti rakkoo guddaaniif amma Itoophiyaa keessatti waan tokko waa xiqqoo teesseedhuma laaltu taajjabdu jira. Waan barbaanne balleessineetu dubbii keenyaanis gocha keenyaanis gaggeessitoonni achi as deebinee uummataaf hin hojjetaa jira. Uummanni akka barbaade naa godhu qeerroon akka barbaade naa godhu jedhama. Argitee dur warri keenya gaafa waa balleessinu fiinnee dhufnee miilla isaa jalatti akkuma kufnu sana ta'e dubbichi. Waa balleessina akka barbaanne dhufnee miilla isaa jalatti kufnu. Garaadhaatii garaa abbaatii tokko lama nu rukutanii dhiyeessu. Sana miti geggeessummaan. Amma pilaanii biyya keenyaa ilaalime. Pilaanii biyya Afrikaa, pilaanii biyya Itoophiyaa gaafa teessee ilaaltu akka jedhu. 2025tti kaayyoon keenya biyya galii giddu galeessaa argattu keessaa tokko ta'uudha. Kun waama define hin taanedha amma kun. Bakka eessatti dhaabdambata kun. Amma warra har'a galii giddu galeessaa argatanii yeroo isaan achuma taa'anii nu eegu. Amma namni hundumtu akka Ameerikaa ta'uun barbaada jedha malee Ameerikaan dursa namni jedhu nama tokko nageessu. Afrikaa keessa taa'ee Kanaadaan dursa nama jedhu nageessu. Viijinii dhoomaa yoo guddifte maal ta'a? Viijiniin waanumatti bara jireenya kee guutuu karoorsituudha. Miishiniidha kanatti piroojeektii gara piroojeektii biraatti hojjetaa deemtuudha malee. Geggeessaanii obsaa ta'uu qaba jedha. Nama jaalalaallee ta'uu qaba wanti jedhamu jira. Garuu gaafa nama tokko geggeessitu namoota amala garaagaraa jiran geggeessita. Gaariis, sagaariin taanis. Amaloota adda addaa qaba dhalli namaa akkuma bifti isaa adda adda ta'e jechuudha. Xiqqaate akka manifate hojjaadhaan wal caallu jechuudha. Waan kana mee akkamittiin wal simsiisuun danda'ama ulfaatu jettee yaaddame? Luuter jedhame tiree dukkanaan hin mootu.
ifaan moota. Amma biyya keenya keessatti wanti godhamaa jiru jira. Dhiifama gochuu waan baay'eetu raawwatamaa jira. Baay'ee namatti tola. Garuu waa tokkotu immoo jira. Rakkoon tokko jirti. Vaaliyuu dhiifamaa hin beeknu yoo ta'e dhiifamee osii godhame gaarii hin qabu. Yeroo dhiifama uummataa gootu vaaliyuu dhiifamaa barsiisuu qabda. Fakkeenya namni tokko yeroo hundumaa miilla keessa rukutaa darba. Har'a soori siin jedha. Boris soori siin jedha. Amma nama kanaaf vaaliyuun dhiifama maaloodha? Waama tokko bu'aa hin qabu. Dhiifama namni siin jedhu tokko dhiifame kan gatii qabaatu yoo yeroodhuma sirriitti itti fayyadamteedha. Dhiifama dugda duuba immoo maaltu jira? Faayidaan dhiifamaa maal? Ani amma fakkeenyaaf ati hin hiita ani immoo nan hiika. Imaammatuma tokko keessatti. Kun waan haaraan hojjenne barnuun. Imaammatuma tokko keessa irraa hidhaanis himaa hiikaan immoo maanni immoo kun wanta haaraa hojjenne miti bara. Wanta haaraan kana garasi. Wanti haaraan kana garasi. Si galeera mini nama magaalaa hawaasaa keessaa bahee hin beennee fi magaalaa guddoon addunyaa kana isaaf hawaasaa dhumu. Amma nuyi hiikamuun baay'ee guddaa goonee lakkaa'uu dandeenya. Because kaleessa dukkana nu keessa turretu hiikamuu guddaa godhee nutti hime. Si galeera miti kana garas deemuutu nurra ture. Isa kana tuffachuu koo miti. Waan guddaatu hojjetame isa kaleessaa wajjin gaafa compare goonu. Appreciate gochuu qabna. Garuu nu hafa. Assignmentiin kaleessa gar malee boolla keessa waan galleefi amma boolla keessaa ba'aa jirra. Kanaaf amala jaalalaa qabaachuun akkas jedha Gaandiin. Nagaa fiduuf karaa tokkittiit addunyaa kanarra jira. Karattiinis nagaadhuma. Nagaa uumuuf karaan addunyaa kanarra jiru nagaadhuma qofa. Kanatti nagaa fiduu dandeessu. Garuu yeroo nagaa fiddu immoo jedha eenyullee miilla isaa dhoqqeedhaan akka inni sammuu koorra ejjetu immoo hin iyyamu. Eenyullee miilla isaa dhoqqeedhaan akka sammuu koorra ejjetu hin iyyamu jedha. I never allow hin iyyamuufanii. Kana keessumaa gara biyya keenyaatti gaafa dhufnu namoota jaalalaa, namoota keessumaa filannoon garaagaraa gaafa geggeeffamu bakka guutuudhaaf positional leaderiitu gochuu baanne namoota jaalala biyyaa qaban, namoota obsa qaban, namoota biyya baachuu danda'an ta'uu danda'uu qabna. Winston Churchill akka jedha akkuma sareen tokko duutteen dhagaa darbatta yoo ta'e kaayyoo kee biraan geessu. Obsa kan jedhamu jechi durii isaa jechi Giriikii isaa patience miti. Obsa kan jedhamu jechi Giriikii isaa long suffering yeroo dheeraadhaaf qoramuu jechuudha obsa. Yeroo dheeraadhaaf ba'aa baachuudha. Namoota ofittoo namoota ammatti fakkeenyaaf kaatee har'aa biyya keenya keessatti waa'ee biyyaa yoo dubbatte yoo nama tokko natti sirrii miti jetteeni namni sun al tokko akkatti hidhamtuuf akkatti duutuuf karaa sitti faluu danda'a. Yoo waa'ee isaa waa'ee paartii hamaa haasofte. Maal jechuudha namoonni kun dhimma personalitii irra dabarre ammayyuu. Geggeessaa jechuun uummata nooraa godhattee kan irra ceetu osoo hin taane uummataaf nooraa taatee kan uummanni sirra ce'u jechuudha. Geggeessaa jechuun kan uummataaf nooraa taatee uummanni sirra ce'uudha malee uummata nooraa godhattee uummatarra kan ceetu miti. Geggeessaa jechuun jechuudha. Yoo kan hin taane taate namoonni geggeessummaarra jiran biyya alaatii biyyoota guddatanii konkolaataa bitachuun akka keenya kana ulfaatu akka biyya keenyaa kana miti. Konkolaataa doolaara 50 200 konkolaataa hojjete bitachuu dandeessa. Rakkoo guddaan konkolaataa bitachuu miti biyya guddatanitti. Lafatti konkolaataa gatantu baay'ee cimaadha. Namoota har'a karaa marraa qabdee aangoo kenniteef borachiin an kaasa jettee lafatti gattu dhabda. Lafa keessu sadatu doolaara guddaa si kaffalchiisa. Bakka irratti guutii gaafa barsiisan dur nu gaafatu deebiinsa magaalaan guddoon Keeniyaa maaloodha yoo jedhee deebiinsa Naayiroobiidha miti. Bakka hir'ate sana garuu barataan inni kaan Finfinnee jedhee guuta inni kaan waan biraa jedhee guuta bakki hir'ate akkoo guutameera. Deebii miti malee. Bakka hir'ate guutuutti jira tokko tokkotti mootummaan garuu deebii sirrii miti. Sun biyyaaf immoo rakkoodhaa jedheen yaada. Geggeessaanii nama mul'ataatii jedhama. Mul'ata jechuun immoo ofii dukkana keessa dhaabatee waan isa boru yaaddu. Geggeessaan tokko nama mul'ataati gaafa jennu akkamittiin ibsitanii? Mul'anni hin mul'atu si mul'isa. Hin mul'atu si hojiidhaan garuu si mul'isa. Nama mul'ataa jechuun isa jalqabaa mental journey warri faranjii. Geggeessaa miillaan osoo hin taane sammuun deemu jalqaba. Namoonni baay'een geggeessitoota Afrikaa baay'een really luxury life jiraatu geggeessitoota warra Yurooppii caalaa.
warra Yuurooppii fi warra Ameerikaa caalaa geggeessitoonni Afrikaa baay'een jireenya mijataa baay'ee jiraatu biyya addunyaa kana guutummaa isee naanna'aniiru. Hooggantoonni naannoo Magribi yookaan kaaba Afrikaa jiranii ganama ciree Afrikaadhaa nyaatu laaqana isaanii Faransaayii nyaatu. Barbaadan jechuudha. Hamma kana jireenya sana jiraatu miillaan addunyaa naanna'aniiru sammuudhaan garuu golaan baane. Hoogganaa jechuun hoogganaa sammuun deeme. Hoogganaa sammuudhaan nama caalu. Hoogganaa sammuun isaa dirree addunyaa kana caalaa bal'aa ta'edha. Jedheen yaada. Namichichi Daaglas Torontoo jedhamu tokko jira addunyaa kanarraa waggoota 40 dura yookaan waggoota 50 dura addunyaa kanarraa nama boqotedha. Daaglas Torontoo namni jedhamu. Namni kun nama bara sana turerraa adda jedhama. Geggeessaan adda ta'uu qaba. Bold adda ta'e mul'achuu qaba. Magnified kan ta'e kan bahee mul'ate ta'uu danda'uu qaba. Daaglas Torontoon dhaloota bara sanaarraa addaa jedhame. Akkamittiin addaa jedhame gaafa gaafatamu inni waa tokkoon addaa jedhame. Maaliini jennaan Daaglas Torontoon gaafa waa tokko jalqaba wantoota osoo hin taane dhuma wantoota arguudhaan beekama. Jalqaba arguu qofa osoo hin taane dhuma wantoota dafee arga. Indiisaa destiniinsaa maal akka ta'e barga. Geggeessaanis gaafa waa tokko jalqabu dhuma arga gidduu kanatti gatii kaffalamu hundumaa kaffaluudhaaf reediidha. Geggeessitoonni baay'een maaliif walakkaa ga'anii dhaabatu beektaa? Dhuma isaan argine. Waan dhuma isaan argine tokko silaayyuu akkamittiin itu gatii kaffaltaaf. Waan argite tokkoof gatii kaffalta bara. Waan argite tokkoof gatii kaffalta. Kanaaf viizhin jechuun warra akka Waaltaa Disney namichicha biyya Ameerikaa entrepreneurship beekamaadhaan addunyaa irratti ajaa'ibsiifatamaa ammallee hin du'e suni inni hin du'e hojii jalqabee du'e haati warraasaa garuu hojicha galmaan geessee xumurte haasaa gooti. Gaafa haasaa gootu hiriyoonni isaa maal jedhanii ayii utuu warra jiraate hojii kana jaan argeera ta'e jalqabee du'ee jedhan hiriyoonni isaa. Haati warraa namichicha akka jette akkas hin jedhinaa jetteen. Hunda keenya dura jetteen hojiin kun akkamitti akka xumuramu argee du'e inni jetteen. Geggeessaa jechuun hojii dhumaa riizaaltii dhumaa arguu nama danda'u ta'uu qaba. Kanaaf uummata fuudhee gara sanatti geggeessa. Karaa marga irra hin geggeessu geggeessaan. Karaa riizaaltiin lafa jirtutti geggeessa. Bu'aan lafa jirtutti uummata geggeessa. Kanaaf geggeessitoonni baay'een hin dhiibu uummata. Puuling faaktarii inda puushing faaktar kan jedhamu jira. Tokko tokko uummata dhiibu. Geggeessaan kan dhiibu miti. Kan dura bu'ee uummata garuu amala isaatiin, hojii isaatiin, viizhinii isaatiin uummata harkisuudha. Uummata harkisuudha. Harkisu jechuun gaarummaadhaan, qajeelummaadhaan kan gara fuulduraatti harkisuudha jedheen yaada. Namoonni aaran geggeessaa gaarii ta'uu danda'u jettee yaadda? Neecheriidha. Emotional intelligence kitaabii warra akka Daani'el Guulmaan fa'iin barreeffaman fookasii IE jedhaman emotional intelligence waan akkasii haasa'u. Namni cimaan addunyaa kanarraa nama darbatee nama kuffise miti jedhama. Nama ofiisaa kontirool godhuudha jedhama. Amala geggeessummaa keessaa self discipline of bituun isa tokkodha. Uummanni si arrabsuu danda'a. Fakkeenyaaf pirezidaantii Buushiin fudhachuu dandeenya. Gara biyya Arabaa dhaqee haasaa utuu inni taasisu namni tokko walgahii keessaa ka'ee kophee yeroo inni itti darbatu dhiiseen baqan. Namichi ergamaa sii kaase Theodore Roosevelt seenaa addunyaa keessatti utuu inni haasaa godhaa jiru namichi tokko shugguxiidhaan harka isaa rukuteera. Erga rukutame garuu haasaa isaa sa'aatii tokko ofittuma fufee jedha seenaa. Of bituu nama danda'u ta'uu qabaadhaan haala kamiin keessatti iyyuu jedheen yaada. Toomaas Edisonii nan sii fudhadha namichicha ampuulii hojjete kan. Gamoo sadarkaa 7 qabu guyyaa tokko hin gubate gamoonsaa. Dhufanii itti himan gaafa dhaqee ilaalu gamoonsaa gubateera biddi sadarkaa 6ffaa 7ffaarra ga'eera. Mucaa isaa gateettii rurrukuteetu mucaa koo dhaqiitii harmee kee waami hiriyoota ishee fidattee dhuftu. Maaliif jennaan kan akkas gamoo akkas gubatu takka argitee hin beektu harmeen kee dhuftee ilaaltu. Dhuftee ilaaltu jennaan mucaan isaa fiigaa dhaqee. Maaliif akkas jetta Toomaas Edison gamoon kee gubataa jira miti dookimentii isaa waggaa baay'ee waan inni hojjete waggaa baay'ee wajjin gubate gamoonsaa. Dhaqiitii haadha kee waamee mucaa isaa erga gamoo akkas gubatu takkaan arginu waan ta'eef ilaaltu eetu maaliif jedhe mucaan maaliif jennaan mucaa koo as keessa balfi jiru balfa miti balfa guddaa yookaan qoshaasas jedhaniin guutee jira. Kanaaf balfa kana immoo wanti nuu gubu hin jiru addunyaa kanarraa carraa arganne baga nuu gubate. Kana jechuun haala si quunnamu kam keessatti illee obsuu danda'uu qabda.
Geggeessummaan kan inni geggeessummaadha jedhamu. Geggeessaan tokko kan inni ittiin madaalamu yoom akka ta'e beektaa? During tough time jedhama. Yeroo kiraayisisii, yeroo rakkinaa, yeroo dhiibbaa, yeroo lola addunyaa, yeroo waraanaa, yeroo ikoonomiin itti kufte, yeroo civil waariin wal nyaachuun baay'ate keessa who is you jedhamta gaa geggeessaa yeroo sanaadha malee geggeessaa yeroo haalli hundumtuu mijate immaa yoo geggeessaan dhabame iyyuu uummanni buluu danda'a. Eenyummaan geggeessummaa yeroo tough time jireenyi cimaa keessa darbamuudha jedheen yaada. Hudhaalee geggeessummaa maal jettee yaadda? Hudhaaleen geggeessummaa selfishiidha. Greedy ta'uudha jechuudha. Greedy jechuun geggeessaa gadheen akka sareeti. Jechuun amala saree qaba. Amala saree jechuun sareen sangaa du'ees jiru tokko ofii isheetii eegee nyaattee quufuu dandeessi. Yoo sareen biraa dhufte garuu itti duuttee irraa ariiti. Sangaan fayyaa jira bara ofii eegee nyaattee quufte bara. Amalli geggeessitoota tokko tokko akkasi. Bakka kudhanii lafa fudhatu bakka achi bakka 30 kunnan darbin jedhu wanta gaarii hundumaaf ofii faru waajjira jiran keessatti illee yoo kompiitarri haaraan dhufe anaaf jedhu isa durii namaa kennu hojjetootaa dabarsanii kennu konkolaataa haaraa yoo dhufe ana geggeessaan jedhu ofuma isaaniiti ana jedhu selfishiidha isaan jechuudha. Geggeessitoota akkasii biyya miti maatii bulchuu hin danda'an. Geggeessitoonni akkasii ati isa jalqabaa geggeessaa yoo taate yoo leenjiin dhufe ani malee namni hin deemu qarshii jira waan ta'eef jechuudha. Maaliin fakkeenya taate reeti minatti geggeessaa jechuun namni biraan akka si dursuuf abaluu na caala abaluu fayyadamu yoo jetteedhaan geggeessaan maal na geggeessitaa hannaan na geggeessitaa sobaan na geggeessitaa faayidaa hatuudhaan na geggeessitaadhaan meeshaa haaraa dhufu saamuudhaan na geggeessitaadhaan ati koo geggeessaa koo ton taane achi teessee saamaa jirta waan ta'eef hattuudha jechuudhaan na geggeessumayyuu hin dandeessu jechuudha. Kanaaf tokko selfishiidha. Lammaffaan immoo short sighted isa jedhamu bineensa gadhee keessaa harreen kan ishee ittiin komatamtuu fi meetira 7 caalaa hin argitu. Kanaaf harreen kun karaarraa illee gortuu argiteette yoo ta'e isa konkolaataan dhufutti deemti. Re'een immoo argiteette yoo ta'e rukute yerooti jettuu isheen hin milixxe jechuudha. Meetira 7 dabarsanii hin argan warri kaanis hoggantoonni baay'een meetira 3 irra darban hin argan. Bor maaltu narra gaa, bor biyyarra maaltu ta'a, bar tokko gaafan du'e gamoon koo hin dhaabata, gamoo salphinaatu naa dhaabata moo gamoo ulfinaatu naa dhaabata illee hin jedhan. Har'uma nyaachuudhuma, har'uma dhuguudhuma. Amma biyya keenya keessatti namni tokko gaafa hoogganaa ta'u, gaafa ministeera fa'aa ta'u, hundumti keenya wanta dogoggoraa jenna maal jenna kongiraa jennaan. Nama ba'aa biyyaa baachuu dhaqeen kongiraa jettaa rabbi si gargaaru jetta malee. Kongiraa jechuun maal qoy? Haasaa kedammaan qabe maal jedhama sitti fakkaate biyya keenya keessatti qotammoo wal qabsiiftee kaastee haasofne namni tokko gaafa muudamu hin nyaanne gaafa bu'u isa aarsaa isa gaabbisiisaa jedhama. Kanaaf kan namni kongiraa jedhuu fi gaafa muudamu namni muudama duukaa yookiis immoo gaafa hoogganaa ta'u akka waa faayidaa wayii jirutti sammuunsaa yaada waan ta'eef. Biyya keenyatti namni tokko ministeera gaafa ta'u konkolaataa 3 yookaan isaa oltu kennamaafi suni faayidaadha. Garuu qorqorroo sii kenname. Namni amma guyyuma tokko waa'ee konkolaataa Obaamaa namaa haasa'u hin dhageessu. Waa'ee namummaa isaati malee. Ati namummaa du'aa baattee iddoo sana taa'uun maal godha? Sammuu du'aa baattee. Injijjiiruun biyya akkasittiin of sobuudha. Amma fakkeenyaaf yeroo Obaamaan Itoophiyaa dhufe argiteetta yoo ta'e torban Obaamaan as tureef kadhattuu karaarraa balleessanii karaan hin qulqullaa'e. Dhuguma kadhattuun karaarraa kan dhaanne waan baay'eetu ta'e jechuudha. Kadhattuu kanatti karaarraa balleessitu guyyaa tokkotti guyyaa lamatti keessummaa dhufe jetteeti. Kun maal jechuudha beektaa? False change jenna. Jijjiirama sobaa. Eenyummaa sobaa. Eenyummaa uummati kee hin sobda siin jedha. Uummanni kee hin sobdaa siin jedha. Ati immoo maalitti mul'atta? Waan sobaa maa mul'ifta jechuudha. Kana jechuun nu kana gaafa Afrikaa Yuuniyoon dhufu karaa qulqulleessina. Gaafa keessummaan alaafutu waan duriin hojjenna. Kana jechuun nama jireenya isaa sobaa jiru. Namni akkasii yoom akka kufu hin beektu. Biyya akkasii yoom akka kuftu hin beektu. Garuu dogoggoreera, yakka hojjedheera, uummata koo miidheera, sobarran jira, deebi'uun qaba yoo jette garuu deebi'aa jirtaa jechuudha. Inni geggeessaa jirus, inni geggeeffamaa jirus, inni sadarkaa gaarree jirus, sadarkaa gaarree hin jirres, inni gara boodaatti itti yaadaa jirus akkamittiin
geggeessaa gaarii ta'uu qaba. Geggeessaa gaarii ta'uu immoo geggeeffamaa gaarii ta'uu qaba akkuma jedhame. Mee kana wal qabsiiftee ergaa yaada qabdu akkatti nuudhaan buusii hafeera. Galatoomi. Isa jalqabaa jijjiiramee amma biyya keenya keessatti dhufe gaariidha. Gaariidha jechuun sadarkaa dhumaa miti. Baay'ee gaarii fanganaa jiru. Namichatu biyya Turkii dhaqe. Biyya Turkii gaafa dhaqu waadaa isaanii keessatti keessummaa alatti affeeru. Hoteelatti affeeranii nyaati sadarkaa sadiin dhufa. Inni tokkoffaaf lammaffaa irratti dhufu appitaayizerii dhuma kanuma siifa banuu dhumaaf. Inni sirriin garuu sadaffaa irratti dhufuudha. Namichichi inni tokkoffaan dhumnaan sirriitti galche. Inni lammaffaan dhumnaan namichichi quufeera. Namichichaaf garuu kan qophaa'e meeqaffaadha? Isa sadaffaati jechuudha. Yeroo baay'ee seenaa biyya keenya keessatti Oromoodhaa fi tokkoon saba keenyaa fi daabboodhumaan quufaa ture. Keekii warra biraadhaaf kennamaa ture. Daabboodhumaan quufna nuyi. Hin arganne daabboodhumaan quufna. Amma garuu sana ta'uu hin qabu. Sana ta'uu hin qabu. Nan sin jechuu barbaade. Amma wayitu ta'e nama tokko tachi ga'e biyya keenyatu kana ta'e lakkisaa ganaa sadaffaadha kan keenya. Tokkoffaan hin quufnu nuyi. Tokkoffaan keessaa nu galchuu barbaadu warri kaan. Boruma iyyuu ani isa boriitiifan jechaa jira. Tokkoffaadhaan gabaa keessaa galuun hin ta'u. Tokkoffaa mini hamma 10 utuu deemne isa waggaa 150 dabarsine bakka nuun bu'u. Akka bakka bu'us immoo hin barbaannu. Amma niw joornii jalqabneerra waan ta'eef. Kanaaf jireenyi geggeessaa tokko utuu koppii ta'uu baatee natti tolana. Amma fakkeenyaaf hooggantootni keenya yeroo gara dirree wayitti ba'an akkas jedhu yoo ta'e anamma ol bayoon akkas jedhe kun koppiidha. Jireenya koppii amma fakkeenyaaf argiteetta yoo ta'e yoo faranjii wajjin guyyuma 3-4 ture abashaan tokkoon uummanni biyya keenyaas uummanni sabe namni tokko yooma ture guyyaama 3 faranjiin yaa jedhe ta'e gaafa faranjiin tokko yaadhaan lafa fixa. Koppiin kun eessayyuu nuun ceesisu nuyi. Hooggansa keessatti koppiin hin ta'u. Fakkeenya tokkoon sii furadha. Kanaan kana ittiin xumuru. Bar tokkotu amma dhaloota barsiisuudha miti geggeessummaa keessatti. Saayinsii sirriin baay'ee barbaachisaadhaan jedha. Kariikulamii biyya keenyaa tokkotu biyya Iskaandineeviyaa irraa koppii godhanii fidan. Guutummaa mata koppii godhanii fidan. Gaafa godhanii fidanii biyyi Iskaandineeviyaa jechuun biyya baay'ee quufoodha. Warra Siwiidin fa'aa Noorweey fa'aan kun mana ijaaruullee dhaabaa jiru isaan. Mana jireenyaa maaliif yoo jette manni ijaarame iyyuu lakkoofsa uummataatti ol yeroo inni itti ta'e jira. Kanaaf mana ijaaruu dhaabaniiru. Ijoolleen isaanii quufarraa kan ka'e maal ta'u anzaayitii isa jedhan rakkoo sammuu qabaachuurraa kan ka'e dhukkubi guddaan addunyaa kanaa quufa bari. Dhukkuba guddaa addunyaa kanaa kaanserii miti, HIV/AIDS miti quufa. Namni gaafa quufuudha kan inni nama rajjatu. Namni gaafa quufuudha kan inni nama rabsu. Quufa dhukkubi guddaan. Quufarraa kan ka'e ijoolleen isaanii mana barumsaatti maal godhu? Of ajjeesu. Of ajjeesu. Kariikulamii biyyattii sirreessan. Maal godhanii barsiisaan hundumtuu yeroo boqonnaa yeroo laaqanaatti ijoollee eeguu qaba jedhanii ijoollee ramadaniif. Maaliif ijoolleen of ajjeefti waan ta'eef. Bar tokko Itoophiyaan achirraa koppii gootee fiddi kariikulamii barnoota. Gaafa koppii gootee fiddu waanuma tokkollee idiitiin goone. Maal godhan biyyatti naannoleetti facaasan. Maal jedha kariikulamichi? Barsiisonni yeroo boqonnaatti akka ijoolleen of hin ajjeenne eeganidha. Barataan Itoophiyaatu of ajjeesetti of hin ajjeesu maal eegu? Jireenya isaa koppii ta'e waan dhufeefi barattoota eegaa jedha kariikulamiin sun. Maal eedda qoy? Otoo of ajjeesetti waraqaatti kennite of hin ajjeesu jireenya isa kam jiraate. Geggeessummaa Mandeellaa ta'uu dandeenya. Garuu yeroo Mandeellaa itti Afrikaa bulchee, Saawuz Afrikaa bulchee fi har'a yerootti Itoophiyaa bulchitu tokko miti. Waan gaarii tokko irraa baruu dandeenya. Garuu akka Mandeellaatti tan bulchee hojjette hin dandeessu. Akka itti Gaandiin Saawuz Hindii bulchettanii Itoophiyaa bulchee hojjette hin dandeessu. Hin dandeessu. Garuu waan gaarii irraa fudhachuu dandeessa. Kanaaf ani faayidaa biyyaatiif hojjennu hundumtuu iddoo tokkotti cophu wala kabaynu isa jiru cina hadhaabannu isaanis immoo iddoo bal'aa qabaatanii geggeessaa sammuu dhiphoo qabutu gadheedha. Warra ammaa personally iddoo bal'aa qabu jennee yaanna itti fufu galma ga'u gaariidhas gadheedhaafis yeroon isaa ganaadha. Garuu wanta ammaatti mul'ate riizaaltii gaariidha. Garuu akkuma nama tokkoffaaf lammaffaan quufuu hin qabnu ganaadha. Namni hundumtuu immoo wal dhaga'uudhaan
tattaaffachuu qabna. Addunyaa nama keessa jirru xinneessinee yaaduufis bal'ifnee yaaduufis banaadha. Addunyaa nama keessa jiru wal jibbuufis wal jaallachuufis banaadha. Addunyaa nama keessa jiru wal sobuufis waan dhugaa walitti dubbachuufis banaadha. Filannoo keenya hasirreeffannu jedheen dhaamsa dhumaadha. Galatoom. Marreegaan daawwattoota televezyiinii OBS turtii keenya gargaara Piroofeesaraa Miiratuu Shaanqoo akkuma kana immoo barreessaa fi barsiisaa digirii lammaffaa kan ta'e wajjin kan taasisaa turre kanuma fakkaata. Hayyuun kun geggeessummaan maal akka fakkaatu, eenyutu geggeeffamuu akka qabu, eenyuun geggeeffamuu akka qaban, namni tokko immoo gara kanaatti dhufuudhaaf maal gochuu akka qabu kanaafi muuxannoo qabu nu hireera. Egaa turtiin isaa wajjin taasifne kanuma fakkaata ture. Obsaan turtanii waan nu hordoftaniif hedduu isin galateeffanna. Qophii kana kan qopheessuun isinii waliin jiru anis Qeel Arga'uu gama ogummaa kaameraatiin immoo Hundarraa Amsaalooti.